jetta waan isinitti agarsiistu kun jiru. Waan irra dhibee isinitti agarsiistu kun jiru argitanii jirtanii. Homaa midhaanii hin boofu. Waan namoonni si jechuun hin jira miti waan yaadi tokko narra godhee fi malee. Waan irratti yaada jedhee yaadin irratti waan godhee fi malee muktaar jechuudha waan namoonni tokko illee jiru. Alhamdulillah homaa miti shukriidha keerimaaf wanti hundinuu keerimaaf. Isinis doa ina godhanii jirtan amma doollee doa ina godhaa doa keessa godhaa isin jedhaa hordoftoota kiyya homaa miti wanti Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa isiniif haa baay'atu hordoftoota alamtuum nagaa keessanii anaa dhufu isiniin jedhee jira hordoftoota kiyya baga nagaadhaan dhuftani deebi'ee dhufeen jira. Egaa maaliif dhufte jechuun keessa hin oolu akkasuma viidiyoon nama isin hojjedhee ture sana gubbaarratti mica ittiin baatee jirti galata waaqayyoo ishiin baatee jirti isiniin jedha. Ijoolleen eenyu erganiif taaskii erganii taaskii sanaan taaskii sun mana dhaqee waan ta'eef achi ishii fuudhee egaa amma kunooti ijoollee bira jirti galata gooftaa hidhaa madaamii jalaa baatee isiniin jedha. Baga gammaddan. Asumaan immoo warroonni maamila koo taane asumaan maamila koo ta'uu hin dagattinaa isiniin jedha laayikii keessanillee ittuma hundaa'e. Viidiyoon qabadhee dhufe kana waan na ajaa'ibe kana irraa dubbachuun na barbaachisa waan hin jedhu tokkoon keessa koo dhufe. Namoonni baay'ee kabaju namoonni baay'ee jaaladhu yuutuubii kan hojjetu obboleessa keenya Muktaar nama baqqaashoo namni kun kabajamaadha jechaadha mucaan kuni waan an irraa hin eegne tokko waan irraa hin eegamne tokko irratti arge jechaadha. Innis maali jechuun keessan inafuu egaa akkuma argitan akkuma beektanii micayyoo tana wajjin erga gaa'ela godhate waggaa irra darbee jira. Amma immoo dubartii biraa irratti jaallate jechaadha. Ani dhiiruma bara kanaa maal godhun jedhe bar akkam akka ta'e maalitti taate ijoollettuun bareedduun har'a mucaa irraa argatee waa arratee ishiin haadha mucaa taanaan dubartii biraa kan haadha mucaa hin qabne kan mucaa hin godhanne wajjin hiinfataa jedhee iddoo bashannanaa dhaabatee viidiyoo waraaba. Maal jechuudha? Ani kanan jedhu bar akkamitti akka shamarran keenya ijoolleen dhiiraa kun laalanaaf gaaffiidha bar shamarran jechaan haadha ergite haadha ishii keessa gadi baate saree dhabe. Dhiironni immoo dhiirota hunda miti jiru tokko tokkos keessa jechaadha. An akka kun laal an akka Muktaar nama baay'ee ni kabajudha mucaan kun jechaadha. Garuu immoo waan akkana kana irraa hin eegne. Ati manaasaa kun amma kun akka ishiin hirqitee boossu jechaadha. Maaliif namni dhaabatee waarratee kaadhimmatee dhaabbatee maatii ishii irraa fuudhe mucaan kun kabajaan itti heerumte malee nama peestaala qabattee akkasumatti wajjin hin galte miti jechaadha. Mucattii kabajaadhaan heerumte warra ishii irraa dhaabatee irraa fuudhe. Har'a mucattiin tuni haadha mucaa taatee ishii mucaa guddisaa jiraannan moo maalidha inni ganaa moo dubara biraa wajjiniin dhaabattee viidiyoo waraabee nama biraa wajjiniin baqqaa waan jaalalaa odeessu. Maal jechuudha? Nama biraa wajjin deemee iddoo affeerraa deema. Yoo affeeruu barbaade inni wajjiniin affeeruu caaltu wajjin mucaa tanaanii durallee wanti kun soba jedhee tanaan bira darbe pirankii isaanii sana nu godhu jedhee tuman bira darbe garuu yeroon viidiyoo ishee amma jala seenee ilaalu baay'ee tokko garaana nyaatte miskiina tana garaana nyaatte jechaadha. Anillee dubartiidha boroo waan narra ga'uun beeku. Maaliif seetan egaa akkanuma ta'e kaa dhiironni hoggaa akkanuma godhan akkam ulfaataree meejoo akka keessaniitti ulfaataa miti. Kanaafuu dhiironni waan akkanaarra dalagaa akkanaarra nurraa dhiisa isiniin jenna. Obboleettii koo ati immoo malkii qabdaa. Akka barbaade yoo ta'e mucaa kee yoo ta'e guddifadhu ofii keetii guddisuu dadhabde immoo maatii keetti kennadhu heerumuu dandeessa. Homaa rakkoon hin jiru. Abbaa barbaadetta mallee heerumuu dandeessa siin jenna. Maal godhure wanti godhan hin jiru waan ta'eef bara yoo ta'u baate ilma heerumu bakka cinqiin hin jiru. Innaa akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa ani baay'ee tokko nama dhiba barra. Itoophiyaa keessattis bakka kun dhiironni immoo haadha daldaluma godhatan bar shamarran. Akkuma barbaade be ijoollee shamarran yoo dhiirota irra baay'ina qabaattellee akkasitti maaliif hin godda'uun garuu maaliif barbaachisee rabbiin sodaattanii lama afur fuudhuun iyyuu qabeenya qabaattee yoo bakka waan si ga'u waan haadha manaa kee lama sadi ga'u irra dhaabattee haadha manaa kee yamsiifattee fuuta jedhan isayyuu qabeenya dhumte horattee to'amma dubartii biraatti irratti jaalatte maaltu jira?
qabeenya jaalummoo jaalaladha. Jaalalaan ishii takkittii kee faana jiraachuun hin barbaachisu. Haadha ijoollee ofii cattiin kun akkatti miidiyaa irratti baatee hirqitee boossi amma kunoo. Bari ijoollee gaa'ellee ulfina dhabe bee dhaabatanii bakka maatii ofiirraallee nama fuudhan akkuma argan akkuma kosii godhu bari ijoollee keenya. Maaliin wanta akkanaa barbaachisaa miti. Dubaroota keenya maal goonaree wanti godhamu hin jiru. Baroon irra ga'uu danda'a waan ta'eef isiniin jedha. Haa ta'uu baate gizeedhaan jalaa miliquudhaan akkanaa kana beektu. Agadaadha ciniinanii ilaaluu miti kaa'e. Gadaa beektu miti kun agadaa isa biyyatti nyaatamu sana ciniinnamee ilaallamu. Garuu gaarii taataan wajji fulla'uu gaarii ta'uu baate immoo irraa adda baanii warrataniiti jireenya mataa ofii jiraatu rakkoon hin jiru kanuma. Baay'ee mimmaa ishee waggaa akkasittiin lolaastee boosu tokko baay'ee natti dhaga'ame jechaadha. Edaa ijoollee dhiironni maal keessa gale ijoolleen Itoophiyaa maal keessa gale ijoo abaarsa nutti fidaa jirtu mimmaa nama shamarran akkaatti dhangalaastee boosu kun borsin irraan barbaadamu. Maal jechuudha atamma boru fuutee amma dubartii biraa wajjin gaara dhaabbattee dhala akkamii akka argattu beekta abaarsa biyyaa waan jetti hin boosi yaa rabbii koo jetti hin boosi mimmaa ishee dhangalaastee mimmaa ishee amma lafa bositti fakkaate. Itti abaaramta sinin jenna warra dhiirotaa fakkeenya gaarii siniif taadhiisa waan akkanaa sinin jedha. Yoon balleesse immoo dhiifama sinin jedha. Hordoftoota chaanaalii kootii waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatooma mucattiin tun baay'ee tokko garaana nyaattee jirti waan godhuu miti kaayii. Abbaa warraa gaarii ishii dhafaa kennu mucaa ishii immoo ishii dhafaa guddisuu sinin jedha. Ani nama ne durallee viidiyoo ishii ilaalee baay'ee boossi mimmaa ishii dhangalaaftee. Laayikii gochuun dhagatiin hayyasumaan immoo maamila kiyyataa yeroo hedduu na wajji waan turtaniif immoo galatooma sinin jedha. Baay'ee kanan jaaladhu baay'ee kanan kabajaa hordoftoota kiyyaa hundumti keessanuu hedduu takka kabajamaayi. Jiraadhaa sinin jedha waggaa baay'ee jiraadha warra wal fuutanis warra wal fuunes si wal wajjiniif fullaa sinin jedha yeroo gaarii qabaadhaa. Chaaw chaaw.